Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu akkam jirtu baga jiraattan. Biyya keessaa fi biyya alaa teettanii kan nu daawwachaa jirtan qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu nageenyi Rabbii isinirra haa jiraatu. Ani barreessaa fi qorataa akkasuma barataa aadaa Muhammad Kadir jedhama. Akkuma beekamu ani karaa aadaatiin kitaabota hedduu barreessee dubbistoota biraan gahuun kiyya ni yaadatama. Ammaaf ammoo karaa chaanaaliitiin isin barsiisuu dhufe. Karaa chaanaalii Miiloo Sirna Gadaatiin hubannoo sirna gadaa, aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo, sirna gadaa fi dubartoota, sirni gadaa amantiidhaaf maal qaba ka jedhu, heeraa fi seerri sirna gadaa maal qaba, hoxxeen namoo maali, jila fixeensaa akkasuma adii dhabuu, seerota hedduu uummata Oromoo yeroo ammaa kana harkaa miliqeetiin jiru isin deebisuudhaaf chaanaalii kanarratti isin barsiisuudhaaf dhufeetiin jira. Warri kalee karaa kitaabatiin na beektan har'a immoo karaa chaanaalii Miiloo Sirna Gadaatiin koottaa. Chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa akkuma maqaa isaa tabba bahee laga bu'ee seenaa qulqulluu ganama maanguddoo fi barruulee garaagaraa irraa walitti qabatee kan isin bira gahu ta'a. Gadaan hooda qaba, hoodni qooda qaba, qoodni sirna qaba, sirni seera qaba, seerri jilba qaba, jilbi murtii qaba, murtiin haqa qaba. Gadaan waa baay'eef keessaa qaba. Gadaa jechi jettuun gadaan gaaddisa, gadaan dhaloota, gadaan heera uumati, gadaan waamara, gadaan walxaxaadha, gadaan gaaddisa, gadaan bishaan yaa'u jedhan kaleessa. Kanaafuyyuu maaliif akka jedhanii fi hojiin isaa kun maal akka inni ta'u chaanaalii kanarratti fuula duratti waliin kalaallu ta'a. Gadaan yaa'a qaba. Yaati jila fixeensaa qabdi, yaati gungumee qabdi, yaati sulamtee qabdi, yaati dubbadhee qabdi, yaati qajeeltee qabdi, yaati muramtee qabdi. Kanaafuyyuu walumaa galatti gadaan maal akka ta'e, gadaan jiruu fi jireenya uummata Oromoo bira ta'ee addunyaafiyyu ammoo maal akka inni ta'e chaanaalii kanarratti ni barattu. Kanaaf chaanaaliin kun chaanaalii keessanii akkuma maqaa isaa chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa laga bu'ee tabba bahee seenaa qulqulluu ganama maanguddoo fi barruulee garaagaraa irraa walitti qabate kan waggaa 10 oliif Oromiyaa guutuu keessa naanna'ee walitti qabe guyyaa har'aa karaa gabaabaan karaa chaanaalii kanaatiin isin barsiisuu deema. Namoonni ani fuulli kiyya isin haaraa ta'e illee koottaatii gara chaanaalii kanaatti makamaa. Chaanaaliin kun chaanaalii keessani. Chaanaalii kana immoo sheer godhuudhaan dhaloota akka keessan gadaa dheebote biraan gayaa sabiskiraayib godhaa waan na dhageeffataniif kabajamaa horaa bulaa.